Ashama harka fuune dhaggeeffattoota hordoftoota Maranaataa Tuubiidha. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii anu obboleettiin keessan nagaa guutuutiin qaba. Akkam jirtu jajjabaattu nagaa keessanii an nagaan koo akkasittiin irraa hafaa ta'ee jechuudha. Waaqayyo kanattiin ayyaana isaa keessa na dhossee na bariichee golgaa isaa keessa na kaa'ee jechuudha. Akka kanattiin waaqayyo fuula keessan duras na dhaabeera, fuula isaa duras na dhaabee jira jechuudha. Kanaaf galanni keenya hundumtuu kan Yesuus haa ta'u. Akkam jirtu mee nagaa keessanii obboleewwan koo yaadamtaniitu dhugaadha. Egaan yeroo hedduu argitanii baay'inaan isin mul'adhu. Haa ta'u ta'in malee jechuudha. Haala taanii keessattis haala ta'u keessattis torbee keessatti guyyaa 3 jechuudha. Sa'aatii 5 hanga 6 gidduu jechuudha. Gorsaan illee ta'ee sagalee waaqayyoo dubbachuudhaan illee ta'ee wantoota adda addaatiin jechuudha. Maraanaataanii kanaan booda jechuudha. Torbee keessaa yeroo 3 yeroo see aarsaa gootee jirti jechuudha. Kana keessatti jechuudha obboleewwan koo kanneen beekni jechuudha. An Maraanaataa Tuubii waanidha. Maraanaataa Tuubii waaniidhaaf warreen addisii taatanii mana see yeroo jalqabaatiif tuma karaa deemtanitti gortan subscribe gochuudhaan maatii ishee akka taatan kabajaadhaan isin gaafanna. Kanneen immoo maatii koo taatan share gochuudhaan like gochuudhaan akkana jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha isin jechuu jaalladha. Haa ta'u an obboleettii keessaa Maraanaataa Tuubiidha. Maraanaataa Tuubii akka kanattiin itti babbareedee jechuudha. Waaqayyo ayyaana isaarra kaa'ee fuula keessan dura dhaabee jira jechuudha. Maqaan Yesuus Kiristoos demmoo haa galateeffamu. Haleluuyaa. Egaan obboleewwan koo haadha Saaraa yookaas immoo Maraanaataa Tuubii maal fudhattee dhufte laata gara keenya jechuun keessan inafu jechuudha. Maraanaataa Tuubii waaniin haadha faayidaan dhiibamuudha maali ka jedhu jechuudha. Mata duree kana fakkaatu yookaas immoo iheen misil ra'isii zaamatalech. Egaan obboleewwan koo faayidaan dhiibamuudha maali ka jedhamu. Dhiibamuun faayidaa qabaayi ka jedhamudha jechuudha. Maraanaataan kan seen fudhattee dhufte. Maraanaataa yeroo hundumaa jechuudha. Qalbii see keessa barumsatu jira, dheekkamsa see keessa barumsatu jira. Wanta seen haasoftu hundumaa keessatti jechuudha. Namni of ilaalu yoo jiraate barumsa adda addaa dabarsa jechuudha. Kanaaf jennaanii har'a jechuudha mata duree kana fakkaatu jechuudha. Dhiibamuu keessa faayidaa maaliitu jira? Dhiibamuumti immoo faayidaa qabaayi ka jedhudha jechuudha. Yesuus geetaano, Yesuus yaadinaan, haleluuyaa. Dhiibamuu keessa faayidaatu an akka kooti jechuudha. Dhiibamuu keessa dhiibamuu maali? Dhiibamuu keessa immoo faayidaatu jira moo miidhaa qaba? Dhiibamuu keessa faayidaatu jira moo miidhaatu jira? Hundumti keessan jechuudha kanneen sagalee koo amman dabarsaa jiru dhaggeeffatan kun jechuudha. Sirriitti yaada keessan jechuudha koomentii jalatti naa barreessu in irraanfatina adaraa keessa isin jira. Maaliif dhiibamuun maali? Dhiibamuun faayidaa qaba moo miidhaa qaba? Isa jedhudha jechuudha walumaa galatti. An akka kooti jechuudha. Dhiibamuu keessa faayidaatu jira. An faayidaa miidhaa dhiibamuudha argeen beeku hangamaatti jechuudha. Umurii kana keessatti jechuudha. Umuriin amma keessa jiru keessatti baay'ee dhiibama. Baay'eetiin dhiibama. Garuu ittiin milkaa. Garmaachuu dhugaa waaqayyoon isinitti himaa. Miidhaa dhiibamuurraa faayidaa dhiibamuutu caala. Haleluuyaa. Isinitti himaa. Faayidaa dhiibamuutu caala. Maaliif gaafa dhiibamtu na dhiibame jettee hin boon sitti dhagahamuu danda'a nama waan taateef jechuudha. Sitti dhagahamuu danda'a of course. Garuu miidhaa isaarra faayidaa isaatu heddummata jechuudhaan dhugaan isinitti himaa. Dhiibamuu jechuun silumaayyuu nama qajeelaatu dhiibama. Wanta isinii galuu qabu jechuudha. Nama qajeelaatu dhiibama jechuudha. Yoo dhiibamaa jiraatte obboleettii koo har'a, yoo dhiibamaa jiraatte obboleessa koo har'a. Boriin kee akka milkaa'ina qabu beekaa deemi. Gammachuun sitti haa dhaga'amu. Hin booyini. Gammadi. Maaliif dhiibamuu keessa milkaa'umsatu jira? Dhiibamuu keessa galma ga'utu jira. Haleluuyaa. Yesuus keenya beekaadha. Ana asirratti yeroon isiniin jedhu nama akka kootti dhiibame addunyaa kanarra hin jiru jechuudha. Yeroo tokko jechuudha. Wanta hin arge kana hunda harmeen koo isheen na deesse argitee laata jedheetanii of gaafadha jechuudha. Allafan naqondumaatti nan dhiibamaan. Nama qajeelaatu dhiibama. Dhugaan isinitti hima. Nama daandii sirriirra deemutu dhiibama jechuudha. Namni daandii akkana jettu zigzaagii irra deemtu tasumaan dhiibamtu. Maaliif jal'oonni lafa kana irratti ni lalisu jedha sagalee waaqayyoodha.
Sini garaarti miti ni lalisu. Garuu borii isaanii moo ni xolligu ni badu jedha. Hallelujah. Yesus beekaadha. Sinitti nima. Kanaaf lafa kanarratti nama qajeelaadhaaf akka hin taane sinitti hima. Dhaggeeffadhaa. Nama qajeelaadhaaf lafa kanarratti hin ta'u. Hin milkaa'u. Garuu milkaa'umsi isaa elaayino. Hallelujah. Irratti. Maaf hin dhiibamin jedhin baga dhiibamte. Yesus Kiristoos yeroo lafarra ture. Yeroo tumamu humna fayyisuudhaan qabu ture. Humna jeesuudhaan qabu ture. Humna rukutuudhaan hin qabu ture. Yeroo isaan rukutanii yaa abbaa isaaniin beekanii dhiisiif jedhe. Hallelujah. Yesus geetaana. Amen. Yaa abbaa jedhe isaaniin beekanii wallaalota gurri isaanii hin banamne iji isaanii hin banamne kan hafuuraas kan foonis jaamaa waan ta'aniif dhiisiif jedhe. Malee waan isaan na godhan kanallee godhii jazaakoo bayi yaa rabbi yaa Allah hin jenne. Yesus Kiristoos. Yaa abbaa isaaniin beekanii dhiisiif jedhe. Hallelujah. Osoo dhiibamtuu dirree bal'aatti baata. Maaf hin dhiibame, maaf hin rukutame, maaf hin kabalame. Maaf hin arrabsame hin jedhin. Arrabsamuun kan nama jal'aa, kan nama qulqulluuti. Arrabsamuun kan nama qajeelaati. Hallelujah. Arrabsuun dammoo kan nama tuffatamaati. Kan nama ijisaa hin banamne, kan nama gurrisaa duuda. Hallelujah. Waaqayyo gooftaan macaa ija keenya afuuraan nuuf habaan. Waaqayyo gooftaan macaa gurra keenya afuuraan nuuf habaan. Amma yeroo akkasittiin ifa arginu kana waan maji keenya baname nutti fakkaachuu danda'a. Never. Hin jira iji afuuraa kee cuqqaalamee kan jiru jechuudha. Waa tokko waan gaariif waan gadii adda baastee kan hin beekne. Callistee karaa argiteef kan fiddu. Hallelujah. Kun afuurra akkasii kun maqaa Yesuus nurraa galaagalu. Afuurra akkasii kun nan jedha maqaa Kiristoos Yesuusin kan galagale haa ta'u. Hallelujah. Sini garaarti miti waan argitu sitti hin fakkaatin. Akkasumatti aduun kun sitti ba'eef lafa kana waan argituu fi waan argitee jirtu sitti hin fakkaatin. Iji kee afuuraa shaffanamee jira. Maqaa Yesuusin siif banamu tokkoon kee. Gaafa arrabsitu. Gaafa dhiibdu. Beekumsa kan sitti fakkaatu. Sammuu guddina kee kan sitti fakkaatu. Umurii guddina kee kan sitti fakkaatu. Caaltummaa kan sitti fakkaatu. Hallelujah. Akka namaa gadi taatee jirtu obbee kee ati. Kan nama arrabsitu, kan nama dhiibdu, kan namatti tuftu. Namaa gadi akka taate, sammuun kee sirriitti akka hin hojjenne, iji kee afuuraa akka hin banamne, gurri kee afuuraa akka hin banamne sirriitti cheekii godhi beeki. Namni gurri isaa afuuraa banamee fi iji isaa afuuraa banamee waa hedduu adda baasee ni beeka. Wanta gadheef gaarii eessa akka dhaqaa jiru, maalirra akka jiru adda baasee ni beeka. Kanaaf yaa namicha dhiibamtuu, yaa namtittii dhiibamtuu. Hallelujah. Gammadi. Milkaa'umsi kan keetii hoo sitti maa bareeche. Gammadi. Osoma si dhiibanii dirree bal'aatti si baasu. Hallelujah. Osoma si dhiibanii gabatee bal'aa maaddii bal'aatti si baasu hoo. Gammachuun kan keetii hoo. Hallelujah. Kana adda baasii beeki. Gaafa namni si kabaluu itti deebitee hin kabalini. Gaafa namni si arrabsuu itti deebitee hin arrabsini. Namni gaafa nama arrabsu, namni tokko gaafa jalaa dheessu jechuudha irraa fagaatu waan namni sun sodaatee irraa fagaatetti fakkaachuu danda'a. Never. Maal arraba kana hundumatu qaba'oo. Garuu qodaa tokko keessaa wanti lama ba'uu ni danda'aaree jedha sagaleen Waaqayyo. Qodaan tokko waan lama baachuu ni danda'a hoy. Hallelujah. Migabash kahone yigibash. Lingarash. Qodaa tokko keessa waa tokkittiitu taa'a. Qodaan wanta mi'aa baasu tokko deebee wanta hadhaa baasuu ni danda'a hoy. Hin danda'u. Kanaaf namni akkasii hadhaadhaa fi mi'aa wal keessatti qabattee teessu afuurri kun maqaa Yesuus Kiristoos kan cabe haa ta'u. Sirraa jireenya keerra, mana keerra, bultii keerra. Hanga yoomitti waa lama baattee deemta. Hanga yoomitti kaleessa arrabni kee kun faarfatee, arrabni kee kun lallabee, har'a mootiin nama arrabsa. Waay? Hadee? Waay? Iske macheessa. Hanga yoomittis. Okay. Hamma yoomitti
kanatti har'a ganama ittiin faarfataa oltee yaa Yesuusee ko siyaa galatu jedhaa oltee gara galgalaa immoo ittiin nama arrabsitu menxesoo haadha kee menxerqeshoo haadha kee intala akkasii intala maalii kaa jettu kuni hanga yoomitti of goomsitaa tamalashi sittima deebi'i of ilaali Inna akkasiidha obboleewwan koo dhiibamuu keessa milkaa'umni akka jirudha jechuudha. Mata dureen fudhadhee dhufe haleluuyaa. Dhiibamsa keessa milkaa'umsatu jira. Haleluuyaa. Yesuus geetaana. Kun nama hin qaanessu. Kun jechuun nama hin qaanessu jagna. Leenca golgootaa. Dhiibami. Yesuusin ilaali. Gaafa dhiibamtu isa fuuldura keetti ilaali. Seenaa isaa hunda ilaali. Kana daqiitii qayyabadhu Yesuusitu qulqulluu ta'ee osoo humna fayyisuu qabu osoo humna ajjeesuudhaa qabu maaf jala taa'ee tumamee maaf rukutamee maaf fannifamee maaf du'ee innoo humna qaba. Ati immoo maali gatii maalii qabda? Nama jechuun ikkoo kan tuudha fakkeenya isaatiin waa teenyu malee homaa tokko waa'ee hin baafnu. Yoo waaqayyo dibata nurra kaa'e malee humna fayyisuudhaa hin qabnu sinitti hima. Innaa ati maali kan deebistee teesseetti deddeebistu namatti? Kan jechaan deebistu, kan dhiibamaan deebistu ati eenyu? Yesuus irraa fakkeenya fudhannu, Yesuus irraa waa hin barannu. Kanaaf obboleewwan koo ani hasaasinitti baay'isuu hin barbaadu. Dubbiin baay'atee farreetiin fe'anii jedhanii. Kanaaf mata dureen koo har'a qabadhee dhufe jechuudha. Dhiibamuun faayidaan isaa maali? Sababni isaa immoo maali? Yookaas immoo faayidaan dhiibamuudha maali? Isa jedhudha jechuudha. Waaqayyo kanuma caalametti hubannaa isaatiif ogummaa isaa nuuf haa kennu. Jireenyi lafa kanarraa kan tuudha. Jireenyi darbee akka jiraatu hundumti keenya hin irraanfachuu hin qabnu. Wanta goonu hundumaa keessatti jechuudha. Sodaa waaqayyoo keessa jiraachuun barbaachisaadha. Kana isiniin jechuu jaalladha. Naaf jiraadha horaa bulaa deebanaa hunduma keessan isinin jaalladha. Ergaan har'a fudhadhee dhufe kanarraa namoonni tokko irraa barachuu dandeessu jedheetii yaada jechuudha. Namoonni tokko namoonni waaqayyo gurra keessan banee ergaa kana dhaggeeffattan ija keessan banee ergaa kana ilaaltan hundumtuu wantoota keessa keessan jirurraa fayyuu ni dandeessu jedheetii naamana. Egaan obboleewwan koo asumaan ergaa koo nan xumuradha jechuudha. Kana caalmii waraabuu hin barbaadu. Hanga sagantaa salamaffaatiin walitti deebinutti رئيسي كان برا وكاس مدرب برا فرد إيه ولد ديبنوتي نجانا تا نجادان نا أولان سنين جالة دا هورا بولا ديبنا باي باي I love you so much